Ashamarka fuuni akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti rabbitti haa tolu sanillee nagaa akka qabdan abdiin qaba nageenyi keessan lafa jirtanitti guutuu haa ta'u raafa haa ta'u YouTube ko subscribe like share gochuu hin dagatinaa siniin jedha akkatti bahan malee akkatti galanii fi akkatti bahan malee waan irra bu'an hin beekanii biyya ormaa kun iddootti gaarummaa qaba iddootti immoo yarinnatii qaba iddootti gammachuu qaba iddootti dallansuu qaba hundumti isaayyuu burhaan burreedha jechuudha biyyi lafa darabaadha mucayyoon kun turte erga sagalee naa ta'a maaluu rakkadheen jira miidhameen jira jettee erga himachuu gammarte turte jechuudha amma dhaqee isheerra dheerate kaleessaa baateetti jedhanii odeessuu jechuudha TikTok irrattis Facebook irrattis posti godhu dhugumaan hin baate seen baay'ee tokkoon gammade har'a ganama garuu hin baanii chuman jira isa duraa caalaa baay'ee natti hammaatee jira jettee viidiyoo irratti arguu dandeessu. Warroonni biyya Joordaan keessa jirtan hadaraa waaqayyoo dhuguma rabbii waliif quuqamna ta'e warroonni gargaaruu dandeessan namoonni baay'een amma biiroo keessa kan hojjetantu jira hojii dhuunfaa isaanii suuqii banatanii kan dalagantu jira kan ijoollee kanan dura cinqama akkasii keessaallee kan baasaa turantu jira osoo ishee gargaartanii maal ta'an jedhani gama kootiin dhugaa rabbii osoo naa danda'ama ta'e otoo baasuun danda'ama ta'e akkam barbaadetti akka naa danda'amu sana ta'uun baasa ture eegaa hin danda'amu anis biyya garaan jira nu hundi keenya akka fedhii keenyaan ta'uu hin danda'u jechuudha. Mucaan kun baay'ee fuulishitti bobbokokee jira. Bakka kanarraan kanafillee dhiigni baay'ee na yaa'a jette. Kun hunduu hojii ulfaataa hojjechuudhaan kan ka'e jechuudha. Dararrii isaan ishee dararan amma immoo dararriin isa duraa caalaa natti cimee jira. Jette baay'ee tokko garaa nama nyaatte jechuudha dhugaa rabbii baay'ee na doorsisaa jiru ijoollee warra nama bira jiru dhiira 4 qabu. Dhiironni sunillee na doorsisaa jiru waan biraas irratti raawwanna naan jedhaniitu. Kanaatichitti immoo birrii kee fudhadheeraa yoo hin jennes ajjeesna faanaan jiru. Dararriin isa duraa caalaa isa ammaatu natti hammaate amma lubbuun koo na keessaa bahuu fi hadaraa na baasaa jechaa jirti. Rakkatteetu mucaan kun kan bu'u jammarte turte dhugaa rabbii kan himachuu jammarte jechuudha. Baay'ee tokko namatti ulfaata. Ani isa kaan miti namni akkanattuu rakkatee akkanattuu wal fixaa jira biituskii wal irratti bane maaf namoonni akkanaa garaa namatti jabaatu erga fidatanii ka'anii maal dararuun birrii isaanii ji'aayyoo kanfalaan hin hojjetu malee ta'anii lakkaan ergaa fudhatu miti hojjetaniitu kan isaan fudhatan maal garaa jabeenyi hamma naga'u bakkuma bakka jirtanitti waaqayyoon nuu kadhadhaa dhugaa rabbii hammaatee jira jireenyi biyya ormaa kun baay'ee hammaatee jira. Biyya Suudii keessumaa biyya Suudiitti hammaatee ture amma Joordaan darbee akka Suudii kana baay'ee miti garuu rabbiin manaa nu baasee nu haa eegu nagaa maatii keenyatti nu haa galchu malee baay'ee ulfaata mucittiin kun immoo baay'ee rakkoo ulfaata rakkoo cimaa keessa jirti sababii kottillee mucaan bira miidhamaa jirti fudhatteetti birrishi jedhiiti mana murtiitti dubbadhu faa jedhan ishee doorsisaa jiru jette kuni gaayyuu birrii madamuusa jedha kennuu dadhabaniitu moo maaliif agas mara lubbuu namaa baasuu murteessuu kan isaan irra gahan jechuudha. Silaa mucittiin osoo hojjedhu miidhamee walalaasa lafarra afatanii baay'ee kan ulfaatu nama lamaan kan hin danda'amne miiceen ol guuraa jette maalimi amma darariin hamma naga'u dhugaa rabbii garaa na nyaatte malkeen ishee jijjiirametti xixxiidhii fuulli yahaadha. Kiyya kuma shi gaaddisaa bultoon jedhama suurri kun miidiyaa kanarra deemaa ture jechuudha. Ani hin baane haala mijanne haala rakkisaa isa duraarraan ol lubbuun koo haga darbu dura sirra gahee jira. Har'a laata jettanii namoonni baay'een odeessaa jirtudha. Ani hin baane haala cinqii isa duraarraan hadda kan ta'e keessa jira. Akka waanii gara qaamni dubartii wayii dhufe biiroorraan dhufe naan jette yeroo mana baasanii akka waan gara biiroo nageessituutti fuutee mana obboleettii abbaa manaa isheen bira jiru sana nageessite.
achitti darara hin taane narratti raawwachaa oolan baay'ee humnaa ol na doorsisaa turani. Ana faana lubbuun mucaa tokkollee darbuuf jira jechuudha. Nuni nama lama taanee jirra. Mana mucaayyoon afaan Oromoo dubbatti biyyi ishii karaa baakkoodha jedhanii yaadallee wal hin jijjiirre jechuudha. Nuni sirriitti lakkoofsa ishiillee hin qabanne hani. Baay'ee humnaa ol nu dararaa jiru. Mucaayyoodhaan akkas jedhi raageessii jedhanii. Hani mucaayyoon kun nu biraa mindaa hin qabdu. Ufina ajjeesa jettee guyyaa baay'ee natti himtee ofillee huutee turtee isaanis arganii anis argeera. Mindaa nu biraa hin qabdu. Fooqirraa immoo yaada ofishii fiigaa dhattee kuftee ufina ajjeesa naan jetteerti. Jedhiitii dhaqiitii raageessi hamma immoo galuu hin barbaadu biyyatti. Taa'een hojjedhaa dhukkuba hin qabu. Jechaa jirti jedhiitii dhaqiitii raageessi mana murtii yoo deemtanii jedhaniini yoo kana hin raageessitu taate si ajjeesna jedhanii. Anaanis immoo jecha ishiin jettu kana dhugaadha jettee yoo hin fudhatu taate kan fudhatu taanaan insin ajjeesna jedhanii na doorsisaa jiru jechuudha. Ishee gubbaarra baasanii ana kilaasikotti deebisanii natti qollofanii. Iyyuu fillee nan dadhabee jechuudha. Lama taanii hukkaamsanii qabanii makiina keessa na baasaniiti lama taanii akkasitti akkatti tokko akkatti naqabee akkatti mataa koofiyuu akkatti duubatti naqabee tokko harka hoqabee na harkisee manatti ol darbatanii barri duubannatti qollofanii mucaayyoorra gara gubbaa baasanii. Sin ajjeesa jedhanii natti dhaadachaa jiru. Hammallee baay'ee darara ulfaata baay'ee darara cimaa keessan jira hin baane warri bahan jedhanii ta'uu deessan eessaa akka dhagaan hin beeku. Ani hin baane darara humnaa olii darara cimaa lubbuun koo aga darbu gahee hin jira. Waan biraadhaan illee barsiisaa jiru. Inni bira jiru dhiira dargaggeessa hafuu qabdu gurguddaa gagga'a. Waan biraadhaan na doorsisaa jiru. Cabbarrii sitti cabsineen seennaa jedhanii humnaa ol na dararaa jiru. Mucayyoo ishii sana illee insi ajjeesnaa jedhanii isheen lubbuu ishee jettee hin masakkartee hin beeku. Ishee gubbaarra baasanii ana jalatti darbatanii qabanii nagashanii. Iyyullee namni naa dhagaa hin jiru yoo hiyyas isaanuma namni naa birmatu hin jiru garaan itti ba'ullee hin qabu natti cufamee barriini hin baane darara cimaa darara ulfaataa keessan jira hani hin baane hammallee hin baane lubbuun koo bahuuf jira lubbuun koo darbuuf jira mana kana keessatti baate kan jedhan isheen narratti dhaggeeffattee kunoo na ajjeesuuf ajjeestee kaleena keessa baafachuuf yoo ta'e malee wanti ishee godhu waan biraa hin qabdi jedhee hin yaadu lubbuu koo baasuufidha isheen hin baane marichuma keessan jira haala mijanni haala ulfaataa keessan jira adaraa uummata Oromoo namni sagalee koo kana dhageessan har'a mana kana nan bulchiina lubbuu koo baasa har'a mana kana nan bulchiina lubbuu koo baasa hin baane darara cimaa darara ulfaataa